Nagaanii fi ararrii jaalalli gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii toleetii guyyaa har'aa dubbii sagalee Waaqayyoo keessaatii mallattoo bara dhumaa deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos ilaallateetii dubbii sagalee Waaqayyoo keessaatii wanti dubbiin Waaqayyoo nutti dubbatu wajjin ilaalla jechuudha. Sababni isaas barri nuti keessa jirru kun baay'ee bara itti wanta dhageenyee hin beekne kan dhagaa jirrudha, wanta arginee hin beekne kan itti argaa jirrudha. Garuuti immoo kiristaanota warra dubbii Waaqayyoo dubbifatanii fi haaraa miti. Maaliif jennaanu wantuma isa duraanii dubbifachaa ture, isa nutti lallabamaa ture, isuma kana raawwachaa jira malee wanti haaraan tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Baay'ee dhalootaa keessatti garuu barri akkamiitu nutti dhufee maal argaa jirra, bara akkamii keessa jirra jedhu malee barri kuni akka bara dhumaa ta'e yookaan fi akka dubbii sagalee Waaqayyoo irratti barreeffame baay'een dagataniiru. Kanaaf raafama keessa jiru, abdii kutannaa baay'ee keessa dhaloonni galan baay'een isaanii jiru jechuudha. Kanaaf asumaan immoo dubbii Waaqayyoo maal nuun jedha, sagaleen Waaqayyoo waa'ee bara kanaa maal jedha kan jedhu dubbii Waaqayyoo wajjin ilaalla jechuudha. Sa'aatii nuti keessa jiraannu, barri nuti keessa jiraannu, guyyaan nuti keessa jiraannu hundumaa Waaqayyoo nutti dubbatee guyyoonni kun maal akka ta'anii barri nuti keessa jiraachaa jirru bara akkamii akka ta'e dubbiin Waaqayyoo keessaatii hin hubanna jechuudha. Kanaafiti nuyi haaraa miti ammas sagalee dammaqsoo kanaa wajjiniin dubbii Waaqayyoo keessaatii wajjiniin ilaalle barri kun bara dhumaa akka ta'e, kanaaf gara Waaqayyootti deebi'uu akka qabnu dammaqnee gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosin eeggachuu akka dandeenyu dubbii Waaqayyootii yeroo wajjiniin ilaalu ta'a. Egaa ani Tigistii Fiixaatii chaanaalii kanaaf haraa warri taataanii sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Laayik godhaa dhaloota biraan akka ga'u taasisaa isiniin jecha dubbii Waaqayyooti wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 15 irraa akkas jechuudhaan dubbiin sagalee Waaqayyoo waa'ee bara keenya hin dubbata akkas jedha. Yesuus itti fufee egaa inni jibbisiisaan iddoo qullaa'aa xureessu sunii inni Daani'eel raajichi waa'ee isaa dubbatee iddoo qulqullaa'aa dhaabbatee arguuf jirtu. Namni kanaa dubbisuu haa hubatu. Yommus warri Yihuudaa jiran gara gaarotaa haa baqatan. Namni bantii manaa isaa irra jiru waan manicha keessa jiru fudhachuuf gadi hin ba'in. Lafa qotiisaa inni jirus wayyaa isaa fudhachuuf hin galin. Garuu dubartoota ulfaa fi warra hoosisaniif guyyoonni suni akkam sodaachisoodha. Baqachuun keessan yeroo ganamaatti yookiis guyyaa sanbataatti akka hin taaneef kadhadhaa. Yommus rakkinni guddaan ta'uuf jira. Rakkinni akkasii jalqaba biyya lafaatii jalqabee hamma ammaatti hin taane deebi'ees hin ta'u. Guyyoonni suni utuu gabaabbachuudhaa baatanii namni tokko iyyuu hin fayyu ture. Amma garuu warra fo'amaniif jedhee guyyoonni suni gabaabbachuuf jiru. Egaa yeroo sanatti namni ilma Masiihii as jira yookiis achi jira yoo isiniin jedhan hin amaninaa. Masiihiin sobaatii fi raajonni sobaa kan yoo danda'ame warra Waaqayyoof fo'aman iyyuu akka wallaalchisanii fi milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee ni argisiisu. Kunoo ani duraan dursee isinitti himeera. Kanaaf kunoo lafa onaa keessaa jira. Yoo isiniin jedhan gadi hin ba'inaa. Kunoo mana keessaa gola jira yoo isiniin jedhanis hin amaninaa. Akka bakakkaan ba'a biiftuutii bu'uu hamma lixa biiftuutti ibsuu dhufni ilma namaas akkasuma ni ta'a. Wangeelaa Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 6 baay'een ani Kiristoos jechaa maqaa kootiin ni dhufu. Namoota baay'ees ni wallaalchisu. Lolaa fi oduu lolaa yommuu dhageessan hin na'inaa. Kan akkasii kuni ta'uun irra jira. Kunoo garuu amma illee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti ni ka'a. Sochii lafaa iddoo adda addaatti beellis ni ta'a. Wanti kuni garuu jalqaba ciniinsuuti. Garuu of eeggadhaa. Isinoo yaa'ii gara garaatti dabarsanii isin ni kennu. Manneen sagadaa keessaas ni reebamtu. Anaaf jettanii fuula abbootaa biyyaa fuula mootota duraas ni dhaabbattu.
kunis dhugaa isinitti ni ba'a. Duraan dursee wangeelli saba hundumaatti lallabamuun ni ta'a. Isaan dabarsanii isin kennuudhaaf yommuu isin geessanii isa dubbachuuf jirtaniif dura hin yaadinaa. Waanuma yeroo sanatti isiniif kennamuu dubbadhaa malee isinituu dubbataa miti hafuurri qulqulluutu dubbata malee jedha. Akkasuma Maarqos 13 asuma gadi siqee 14 irraa Yesuus itti fufee inni jibbisiisaan iddoo qulqullaa'aa xureessu sun iddoo isaaf hin mallee dhaabbachuu isaa yommuu argitanii namni kana dubbisuu haa hubatu. Warra Yihuudaa jiran gara gaarotaatti haa baqatan. Namni oobdii isaa keessa jiru deebi'ee waa fudhachuuf manatti ol hin lixin. Lafa qotiisaa inni jirus wayyaa isaa fudhachuuf hin galin. Garuu dubartoota ulfaa fi warra hoosisaniif guyyoonni suni attam sodaachisoodha jedha. Yesuus itti fufee inni jibbisiisaan iddoo qulqullaa'aa xureessu suni iddoo isaaf hin mallee dhaabbachuu isaa yommuu argitanii namni kana dubbisuu haa hubatu jedha. Bara kana keessaatti kan iddoo qabachaa jiru warra dhugaa otoo hin taane warra sobaati kan iddoo qabachaa jiru. Kanaaf baay'ee keenyaatti akkamitti akkas ta'e jennee jedhameetu gaafinitu ta'uu danda'a. Garuu dubbiin sagalee Waaqayyootii bara dhumaarratti inni jibbisiisaan suni inni hafuura biyya lafaatiin bitamne hafuurri seexanaa Yuusifaa akka inni iddoo qabatu dhaloota baay'ee irratti akka inni hojjetu sammuu dhaloota baay'ee akka bitu akkasumas beekumsi sammuu dhala namaa guddachaa akka deemu dubbiin Waaqayyootiin dubbata. Asuma raajicha Daani'eelii boqonnaa isaa 12 lakkoofsuma 1 irraa kaasneetu hin dubbifanna. Yommus inni anatti dubbachaa ture yeroo sanatti Mikaa'el ergamaa inni guddichi ijoollee sabaa keef dhaabbatu ni ka'a. Yeroo rakkinnaas ni ta'a. Sanyii rakkinichaas ergaa sabni jiraachuutti ka'ee jalqabee hamma bara sanaatti argamee kan hin beekne ni ta'a. Sabni kee warra maqaa isaanii macaaficha keessatti caafame garuu addumaa addaan isaa jalaa ni ba'u. Warri obbaafatan gara lafaa keessaa rafan keessaas baay'een dammaqanii kan jiran bara baraaf kaanis yeelloo jibbisiisaa bara baraaf ni ka'u. Warri ogummaadhaan nama gaggeessan akka ifa bantii Waaqaa warra namoota baay'ee gara qajeelinnaatti deebisan akka urjoota yeroo hundumaaf bara baraan calaqqisuuf jiru. Ati garuu Daani'el hamma bara isaa dhumaa sanatti dubbichi cufi macaafichas mallattoo godhii kaa'e. Baay'een isa biraa ga'uudhaaf ni dhama'u. Beekumsaas baay'achuuf jira. Ani Daani'el ilaalee ergamoota biraa lama yommuu inni tokko hidhii laga gamaan inni kaanis hidhii lagicha gamaa keessaa utuu dhaabbatu nan arge. Tokko isaa uffata quncee talbaa uffatee bishaan lagichaa gararraa ture sanaan wanta dinqisiisaan kunii dhumuun isaa hamma yoomitti turaa jedhe. Namichi wayyaa quncee talbaa uffatee bishaan lagicha gararraa ture suni harka isaa mirgaa harka isaa bitaas gara bantii Waaqaatti ol kaasee kunoo bara tokkoof bara lamaaf bara walakkaadhaafis turuufi akka jiru inni humna saba qulqullaa'aa cabsu suni yeroo badduu ba'u dubbiin kun hundinuu raawwatamuuf akka jiru isaa bara baraan jiraatu sana kakatee hime. Ani kana nan dhaga'e garuu hin hubanne. Kanaaf yaa gooftaa koo dhumni wanta kanaa maali nan jedhe. Yommus inni deebisee dubbicha hamma bara isa dhumaa sanatti caafamee waan mallatteeffameef
ati karaa kee dhaqi yaa Daani'el. Namoonni baay'een ni qulleeffamu, ni qoramu, ni calalamus. Warri jal'oonni garuu jal'ina isaanii ittumanii dabalu. Warri jal'oota keessaa tokko illee kan hin hubatu. Warri ogeeyyiin garuu hubachuuf jiru. Aarsaa walitti fufee aarfamu suni erga balleeffamee, wanti jibbisiisan nama rifaasisu sunis erga achii kaa'amee jalqabee guyyaan 1,290 ni ta'a. Namni hamma guyyaa 1,335 ture dhuma isaa bira ga'uu haa gammadu. Ati garuu hamma dhumaa jireenya keetti dhaqi ni boqottas. Guyyaa isa dhumaa sanattis kaatee ni dhaabbatta, ga'aa kees ni argatta jedha. Yeroo isame gaafatu, yeroo mallattoon bara dhumaa gaafa ta'anii hafuurri bara dhumaa kenne iddoo qabatu, sammuu dhaloota baay'eet irratti hafuurri bara dhumaa akka hojjetu, hafuurri kuni seexanni yeroon isaa akka gabaabbate beekee, yeroon isaa akka dhume beekeetu keessattuu qulqulloota warra Waaqayyoof fo'amanii, warra Waaqayyoof adda ba'anii hojjetan irratti baay'ee cimsee hojjeta. Sababni isaa jireenya keessaa baasetu iddoo ofii isaatii kenname sana si'oolii bara baraatti gatuudhaa fi sammuu dhalootaa irratti seexanichi hojjeta. Kanaaf nuti immoo maal gochuutu nuuf ta'a? Dammaqneetu seexanni haxxummaadhaan akka hojjechaa jiru, seexanni qaluudhaaf, balleessuudhaaf, ajjeesuudhaaf dhufe. Akkuma wangeela isaa Yohaannis boqonnaa 10 irratti dubbatu, seexanni ajjeesuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaaf dhufe. Ani garuu hoolonni koo jireenya irraa hafaa akka jiraataniif anan dhufe jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Seexanni yeroo kamiyyuu ajjeesa malee, hin qala, hin balleessu malee jireenya namaa laachuudhaaf miti. Kanaaf fakkeessitu arraa qabeenya fakkeessee, waan nama jiraachisu fakkeessee, waan gaarii namatti agarsiisu fakkeessitu dhaloota gara du'a isa bara baraatti, si'oolii bara baraatti geessaa jira. Kanaaf nuti warri amma dubbii sagalee Waaqayyoo kana dhageenyu gara Waaqayyootti deebi'uudhaani, gooftaa Yesuus Kiristoosin amanachuudhaani, dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eeggachuudha. Nuti biyya lafaa kanarraa omaan qabnu, biyya lafaa kanarraa ga'een qabnu, keessummaa dhufne, ergisaa dhufne. Kanaaf namni keessummaa jiru yookaan namni ergisaa yookaan godaansaaf namni deeme tokko akka biyya isaatiitti keessa jiraachuu hin danda'u. Maaliif? Biyya isaatii miti waan ta'eef. Kanaaf wangeela isaa Filiiphoosii boqonnaa 3:21 irratti gaafa dubbatu, nuti lammii waaqarraati jedha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya achiin dhufa jennee hin eegganna jedha. Lammii lafa kanarraa miti. Nuti lammiin keenya lammii waaqarraati. Biyya lafaa irratti kan dhufne hojiidhaaf dhufne. Hojiin nuti dhufne kunis immoo wangeela mootummaa Waaqayyoo babal'isuu fi saba warra dukkana keessa jiranii gara jireenya isa bara baraatti waamuudhaaf, wangeela mootummaa Waaqayyoo kana warra hin dhageenyetti dhageechisuudhaaf hojiin keenya ga'een nuuf kenname malee biyya lafaatti makamnee xuraa'ummaa biyya lafaa keessatti hirmaachuuf miti kan nuti dhufne. Sababbiin isaa iddoo nuu ka'ame, iddoon qulqullaa'anii, lafti nuuf kenname waaqarra jira. Iddoon keenya waaqarra jira. Bara dhumaa kana keessatti seexanni karaa garaagaraatiin dhaloota baay'ee gowwoomsaa akka jiru, dhaloota baay'ee dukkanatti xiqimii fakkeessee, waan nama jiraachisu fakkeessee nama balleessaa jira. Waan fayyaa namaa kennu fakkaatetu nama ajjeesaa jira. Xiqimii seexanni namaa kennu sobaadha. Jireenyi seexanni namaa kennu sobaadha. Yoomillee seexanni jireenya kennuu hin beeku waan ta'eef. Kanaaf barri kuni bara dhumaa akka ta'e akkuma macaaficha Daani'eel amma dubbisaa turre kanarratti jechuudha. Barri inni yeroon inni isa xuraa'aadhaaf kenname sun gaafa dhumu, isa qulqulloota, warra Waaqayyoof fo'aman, warra Waaqayyoof adda ba'an, warri adda isaanii irratti mallattoo hoolichaatiin chaappa'antu sanatu iddoo qabata. Bara san keessatti seexanni inni hamaan sun immoo hin kufa, hin darbatama. Seexanni kaleessumaa darbatameera, kaleessumaa kufeera waan ta'eef inni abbaa kufaati. Erga kufee seexanni yoomillee ol ka'uu hin danda'u. Kanaaf garuu yeroon isaa akka dhume beekee, sa'aatiin isaa akka dhume beekee kiristaanota baay'ee irratti, dhaloota baay'ee irratti hojjechaatii jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irraatii akkas jechuudhaan dubbiin Waaqayyoo hin dubbatamu. Waa'ee mallattoo isa bara dhumaa kun yeroo qabachuudhaaf akka jiru dubbata. Kana booddee immoo bineensi tokko galaana keessaa utuu ba'uu nan arge. Bineensichis gaafa 10 fi mataa 7, gaanfa isaa irratti wanta akka gonfoo 10
10 mataa isaa 7 irrattis maqaa ulfina Waaqayyoo arrabsuudhaaf kennamee qaba ture. Bineensichi ani argee qeerransa ni fakkaata ture. Miilli isaa akka miila amaakitaati. Afaan isaas akka afaan leencaati. Bineensichi akka jawwee sunis humna isaa, teessoo isaa, aboo isaa isa guddaas bineensichaaf ni kenne. Mataa isaa 7 keessaa inni tokko hamma du'aatti waan madaa'e ni fakkaata. Rukuttaa du'aa ga'uu sunis deebi'ee fayyee ture. Namoonni guutummaa biyya lafaa dinqifatanii yaada bineessichaas duuka bu'an. Namoonni biyya lafaa dinqifatanii yaada bineessichaa duuka hin bu'an. Bineessichis isa kanaaf iyyuu aboo kan kennee fi bineessicha akka jawwee sanaa waan ta'eef namoonni isaaf ni sagadan. Akkasuma immoo bineensa isaa kanaaf sagadan. Eenyutu akka bineensa kanaa ta'a? Eenyutu bineessicha loluu danda'a jedhan. Dubbii gurratti guddaa fakkaatuu fi Waaqayyo kan arrabsu dubbachuudhaaf afaan ni kennameef. Ji'a 42ffaa kana gochuudhaaf aboon ni kennameef. Yommus bineessichi Waaqayyo irraa arrabsoo dubbachuudhaaf maqaa Waaqayyoo iddoo buufata isaa warra Waaqa keessaa isa biraa buufatanis arrabsuudhaaf afaan isaanii bane. Warri Waaqayyoof qulqullaa'an lole. Isaa moo'uunis ni kennameef. Gosa hundumaa irratti, nama hundumaa irratti, afaan hundumaa irratti, saba hundumaa irratti aboon ni kennameef. Warra lafa irra jiraatan keessaa uumama biyya lafaatii jalqabee maqaa isaanii macaafa hoolichaa qalamee isa warra jireenya argachuuf jiranii keessatti caafaman irratti hin argamne. Hundinuu bineessichaaf sagaduuf jiru. Namni gurra qabu haa dhaga'u. Namni booji'amuuf jiru booji'amuun isaa hin oolu. Namni billaadhaan ajjeefamuu jiru billaadhaan ajjeefamuun isaa hin oolu. Kan keessaas obsaan danda'uu fi amantii warra Waaqayyoof qulqullaa'anii barbaada. Kana malees bineensichi lafa keessaa ba'uu biraa tokko nan arge. Akka hoolaa gaanfa lamaa qaba. Akkuma bineensa akka jawwee sanaas ni dubbata ture. Bineensichi inni lammaffaan kunis aboo bineensicha inni duraa qabu ture hundumaa isumaa duratti ni hojjeta. Biyya lafaa warra isa keessa jiraatan bineensa isa duraa isa rukutan du'aan ga'uu deebi'ee fayyeef sanaaf akka sagadan ni godhe. Inni milikkita gurguddaa ni agarsiisa. Ibidda iyyuu ija namootaa duratti Waaqa keessaa lafatti gadi ni buusa. Milikkita bineensaa isaa duraa sanaa duratti akka inni agarsiisuuf kennameef sanaan warra lafa irra jiraatan ni wallaalchisa. Warra biyya lafaa irra jiraatan sana wallaalchisuudhaafis bifa fakkeenya bineensichaa billaadhaan rukutamee deebi'ee jiraatee waaqessuudhaaf akka tolfatan isaanitti ni hime. Bifa fakkeenya bineensaa isa duraa sanaatiin lubbuu itti gochuun bineensa isaa lammaffaa sana kennamee ture. Kana irraatii kan ka'es bifni fakkeenya bineensichaa kunii dubbachuu iyyuu danda'ee hamma isaaf hin sagannee akka ajjeefaman ni godhe. Bineensichi namni hundinuu xinnaa guddaa, sooressi, hiyyeessi, birmaduu, garbi harka mirgaa irratti yookis adda irratti gubaa akka qabaatu ni gochisiise. Kuni gochuun isaas namoonni gubaa bineensichaa isaa duraa isa maqaa isaa yookis lakkoofsi maqaa isaa agarsiisu of irraa yoo qabaate malee bituus gurguruus akka hin dandeenyee fi
kana keessatti ogummaan ni barbaadama. Lakkoobsi kun maqaa namaatiin waan dubbatamuuf namni sammuu qabu lakkoobsicha lakkaa'ee bira ga'uu ni danda'a. Lakkoobsichi isaas immoo 666 jedha. Bineensichi inni akka jawwee fakkaatu kun gaanfa 10 kan ofirraa qabu kun akka iddoo qabatee saba waaqayyoo akka wallaalchisu, warra waaqayyootti amanne, warra amanis akkasuma saba baay'eeyyuu akka wallaalchisu dubbiin waaqayyoo hin dubbata. Kanaaf bara kana keessatti kan mul'atu bineensi baay'een iddoo qabatee wanta xuraa'aan wanti kanaan dura nuti dhageenye hin beekne, wanta nuti duraan dura dhugaa ta'eeti kan nutti hin mul'anne bara nuti argaa jirru keessa jechuudha. Bara wanta xuraa'aa wanti waaqayyoon jaallanne, waan jibbisiisaa, waan dhaga'uudhaaf namatti hin tolle, ilaalcha waan namatti hin tolle dhaga'aa jirra. Kana keessatti immoo hafuurri bara dhumaa kun inni dubbii waaqayyoo keessatti caafamee jiru isuma akka armaan oliitti dubbisaa turre kun akka iddoo qabate nutti agarsiisa. Bara bineensichi kun iddoo qabatu sabni baay'een akka dhumanii, namoonni baay'een biyyoota garaagaraa irratti lolaa fi oduun lolaa akka dhaga'amu, beelli akka dhaga'amu, amma biyyoota garaagaraa irratti biyyi tokkoyyuu biyyi nagaa qabu hin jiru. Biyyoota hundumarrattuyyuu lolli garaagaraatu jira, akkasuma beelaatu jira. Biyyoota arabaa kana keessatti duraan beelli jedhame kan hin jirre bara kana keessatti garuu wantuma addaatu argamaa jira. Baay'een isaanii beelan dhumaa jiru, lolaan baay'een isaanii rakkachaa jiru. Kanaaf kana keessatti nuti barri nuti keessa jiru akka dubbii waaqayyootitti yoo ilaalle bara dhumaa bara deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e nu hubachiisa jechuudha. Akkasumas bineensichi inni bara dhumaa kun iddoo qabatee akka jiru beeknitu dhaloota baay'ee bineensichi kun waan sin garramu keessaa saba hundumaa keessaa gosa hundumaa keessatti akka inni wallaalchisuuf aboon kennameefiira. Kanaaf aboo seexanaa kana jalaa, haxxummaa seexanaa jalaa kana namni ba'uu danda'u gooftaa Kiristoos Yesuusiin amanachuu, akkasuma akkuma amanatetti amantii isaatiitti cimee kadhachuudhaan bara kana mo'achuuti kan danda'u. Akkasuma dubbii waaqayyoo, sagalee waaqayyoo isa jiraataa ta'e dubbisuudhaan bara hamaa kana jalaa kan inni ooluutti danda'u jechuudha. Kanaaf bara kana hubanneeti gara waaqayyootti dhaachuudhaan, waaqayyoon kadhachuudhaan, gara waaqayyootti deebuudhaan, yaada garaa keenyaa geeddirachuudhaan, qulqullummaadhaan, qajeelummaadhaan biyyi keenya akkas asin taane beekne, ergisaa biyya lafaa kanarra akka jiraannu beekne, arra foon keenyaatti rakkisne, foon keenya dhiphisne, wanta nu barbaachisu arra dhabne, arra sooromnee boru jireenya dhabuurra, arra iyyoommannee borummoo jireenya isa caalu sanatti darbuudhaaf. Kanaaf Phaawulos gaafa dubbatu rakkinni keenya arra si'anaaf baannu kun ulfina keenya isa dhufaa jiru sanaan wal cinaa qabnee wal bukkee dhabnee ilaaluu hin dandeenyu jedhe. Maaliif ulfinni keenya dhufaa jiru suni rakkina si'anaa kanarra baay'een caala. Bara kana keessatti qulqulloonni biyya lafaarratti iddoon qaban, qulqulloonni baay'een ari'atamu, baay'een reefamu, baay'een rakkatu. Sababbiin isaa seexanni kan inni barbaadu warri kuuwwan harkasaa keessa jiru waan ta'eef isaanitti waan dhiqatu qabu. Garuu warra qajeelota, warra maqaan isaanii macaafa jireenyaa, macaafa hoolichaa keessatti barreeffamee jiru, jireenya sana keessaa baasuudhaaf wanti inni hin goone jiru. Tokkoffaa karaa qabeenyatii wanta namni jaallatuun seexanni yeroo baay'ee kan nama gowwoomsu jechuudha. Wanta garaan kanaaf dubbiin waaqayyoos gaafa dubbatu wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 irratti garaan namaa lafa badhaadhummaan namaa jiru jira. Garaan keenya lafa badhaadhummaan keenya jiru jira. Lafa sanatti hidhamneetu tarii birrii jaalanna yoo ta'e garaa birriitiin seexanni nutti dhufeetu karaa waaqayyoo irraa nu balleessuu danda'a. Waan hundumaa caalaa akkuma dubbii waaqayyoos immoo wangeela Luqaas boqonnaa 9 irratti ni dubbata jechuudha. Namni isa biyya lafaa kana buufatee lubbuu isaaf yoo hir'ise maal gatii qaba, maal waa'ee baasa jedhe. Akkasumas immoo namni jireenya isaa oolfachuudhaaf jireenyi inni qabu sun harkaa hin fudhatama. Garuu namni jireenya isaa kennu jireenyi kennamaafi jedhe, jireenya isaa oolfataa jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf jiraachuudhaaf jedhee jireenya harkaa baasuurra jireenya keenya Kiristoosiif kennine jireenya keenya eeggachuu wayyu. Gaafa Kiristoosiif jireenya keenya kenninu jireenya nuuf kennama. Gaafa jiraachuudhaaf garuu jireenya keenya kenninu immoo jireenya sanuuf kenname kanatu harka keenya keessaa ba'a jechuudha. Kiristoos jireenya. Kanaaf akkas jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos, ani ifa biyya lafaatii jedheera. Akkasumas ani muka jireenya isa bara baraati, muka isa jireenya nagaa namaa kennu jedhe, muka jireenya namaa kennudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti dubbata jechuudha. Ani mukicha isa dhugaatii jedheera. Ani mukicha damicha isa dhugaatii erga jedhee Kiristoos jireenya keenyaadha. Akkasumas mul'ata Yohaannis keessatti dubbata. Warri uffata isaanii
addeeffatanii warri maqaan isaanii maqaa jireenya bara baraa irratti galmee jireenya bara baraa irratti barreeffame akkasuma gubaa bineessicha adda isaanii yookaan harka isaanii irratti warri hin godhanne warri waaqayyoo fo'amanii warri biyya lafaa irratti rakkina hunduma keessa danda'anii dhiphina hunduma danda'anii waaqayyoo fo'amanii jiraatanii isaan muka jireenya isa namaa kennu sanatti hin darbu jedha. Achi keessa muka jireenya namaa kennu isaaniif immoo ifaan biyya lafaa isaaniif ifan ta'u kana booddee waaqayyo ifa isaaniiti jechuudha. Kiristoos Yesuus jireenya keenya, Kiristoos fayyisaa lubbuu keenyaati, fayyisaa jireenya keenyaati. Kanaaf jireenya keenya arra jiraachuudhaaf jennee Kiristoos jireenya ta'e harka keenyaa baasuu irra jireenya keenya Kiristoosiif kenninee jireenya nagaa qabu, jireenya boqonnaa qabu. Kiristoos faana jireenya namatti tolu, Kiristoos faana jireenya nagaa qabu. Isaan ala jireenyi duwwaa ijaa ta'ee fi Kiristoos Yesuusitti qabamnee jiraachuudhaan haxxummaa seexanaa kana akkas jechuudhaan dubbiin waaqayyootiin dubbata. Seexanni keessaan yeroo hundumaa isin balleessuudhaaf, isin nyaachuudhaaf maal godhaa isin eeggataa jedha. Kanaaf seexanni yeroo hundumaa waa'ee keenyaaf akka hin teenye, seexanni yeroo hundumaa waa'ee keenyaaf akka hin rabne beennee nutis dammaquu taa'uudhaan dhufaatii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos cimnee eeggachuutu nuuf ta'a. Kanaaf barri kun bara dhumaati. Kanaaf bara dhumaa kana keessatti maalidha kan nu eeggachuu qabnu? Gooftaa Yesuusin yaada keenya biyya lafaarraa wanta jaalannu sanarraa hundumarraa yaada keenya kaasne gooftaa keenyaa isa dhufaa jiru sana isa jireenya baatee dhufaa jiru sanatti ija keenya ilaaluudhaani Kiristoos Yesuusin eeggachuutu nuuf ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Jabaadhaa, eebbifamaa. Ayyaanni gooftaa bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Asumaanii gooftaa Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii warri hin amanne yoo jiraattanii Kiristoos Yesuus fayyisaadhaa jireenya fayyisaa fooniitii, fayyisaa lubbuutii. Kanaaf gara Yesuusiin koottaa akkuma dubbii waaqayyoo irratti akka armaan oliitti dubbisaa turre warri maqaan isaanii galmee jireenya bara baraa irratti hin jirre isaan harka seexanichaa jala akka galanii seexanichaanii akka qoramanii seexanni si'oolii bara baraatti akka isaan geessu dubbii waaqayyoo nutti dubbata jechuudha. Kanaaf galmee jireenya isa bara baraa sanatti galmaa'uudhaa fi Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan cubbuu keessan irraa dhiqadhaa qullaa'aa fayyisaan fooniif lubbuu inni ta'ee lubbuu keenya kan fayyisu karaa Kiristoos Yesuusin waaqayyoo tokkicha ilma isaa biyya lafaatiif dabarsee laateera. Karaa ilma isaa kanaanis jireenya bara baraatti galuun nuuf eeyyamameera. Gaafa Addaamii fi Heewwaan cubbuutti gaafa kufanii waaqayyo akkas godhe. Suraafelii fi Kuraabelii isaan billaa guddaa qabatanii balbala jireenya namaa kennu sanarraa naanna'aa turan. Namni tokkoyyuu jireenyatti akka hin galleef, namni tokkoyyuu jireenyatti akka hin galleef ergamaa lamaa balbala jireenyaa sana fookaa'e. Billaan isaanii sa'aatii 24 guutuu hin galagala. Namni balbala jireenyaa sanatti garuu tokkoyyuu hin argamne. Garuu waaqayyoo baduu ijoollee isaa waan hin jaalanneef tokkicha ilma isaa dabarsee biyya lafaatiif kennee inni dhiiga isaa lolaasuudhaanii balbala jireenyaa isaa karaa Addaamii fi Heewwaan cufame sana ofisaatiin hubaneera. Kanaaf karaan nuti amma jireenyatti galuu ni dandeenyu karaa Yesuus Kiristoos duwwaadha. Yesuus Kiristoositti amanuudhaan karaan nuti waaqayyo abbaa wajjin walitti araaramnu. Kanaan ala karaan biraa tokkoyyuu hin jiru. Yesuusitti amanaa. Yesuus fayyisaadha. Amanuu warri barbaadan Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu kiyyaa godhachuu barbaadaa warri jettan dubbisuu dandeessu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Turtii gaarii nuuf qabaadhaa. Akkasuma guyyaa dhuftu immoo deebi'ee dhufu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos maal akka ta'e dubbii waaqayyoo wajjiniin ilaalla. Eebbifama.